Shalom shalom nagaa fi hararri eegumsi waaqayyoo iddoo fi haala jirtan hunduma keessatti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa fayyaa keessanii an nagaa godha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Isinillee baga nagaa fayyaatti eeggamtanii yeroof sa'a kana geessanii ammallee nagaa qabaadhaa darbaa jiraadhaa isiniin jechuuti barbaada. Hordoftoonni faanii chaanaal jalatti argamtanii akkasumas immoo warri maatii hin taane subscribe gochuun maatii ta'aa isiniin jedha. Jaalala waaqayyoon isin gaafadhaa. Har'i turtii nyaata hojjechuu walii wajjiniin qabaanna. Viidiyoo biraatiin deebi'eetiin jira. Nyaanni har'a hojjedhu immoo speeneek jedhama yookiin jaree jechuu dandeessu. Akkuma jaree biyya keenya sanidha. Goommana fakkaatti malee qaqalloo goommana qaqalloo fakkaata garuu dhugaa akkuma jareeti jechuudha. Jessimee akkamitti akka hojjetamu duukaa bu'aa walii wajjiniin kan ilaallu ta'a. Egaa dhiqee jedheedha gimmaasha irraa muree gimmaasha sin agarsiisuuf jedhe yeroo dheeraa fudhata. Qoshashaa hedduu qaba kinoo akka kanatti keessaa yaaseetiin jira. Amma muree wal qixxeeffadheen jira hunduma isaa maaf hagana baay'ataa akka hin jenne kuni karaa fuudha yoo bilchaatu xiqqoo tokkotti deebi'a jechuudha. Kanuma walii wajjin arginu ta'a. Haalli ittiin mure immoo haganaan jechuudha. Baay'ee sodoon gurguddisiin osoo hin xixiqqeessin illee ni jechuudha. So amma shunkurtii mureen jira. Shunkurtii mataa lama kanan fayyadamee shunkurtii adii immoo firii 5 jechuudha. Ergaanii shunkurtii sana muree jedhee gara biradisiitti naqee gara qulleetittiidha kanan darbe. Kinoo asitti hafuura isaatiitu diimii godhe malee jechuudha. Erga zayitiidhaan xiqqoo qolla'ee jedhee shunkurtii adii itti godheen jira jechuudha. Asitti erga xiqqoo bilchaatee zayitii sitti godhadhee jedhee baarii itti godheen jira. Akkasumas immoo arfees jechuudha fayyadameetiin jira. Yeroo viidiyoo waraabu ifaan mana kushina koo keessa karaa hedduun seena waan ta'eef baay'ee na rakkisa. Kanaaf dhiifama isiniin gaafadhaa. Bahaarii mala lama yookiin maanka lama akkasumas immoo arfee xiqqeesseen fayyadame baay'ee ittiin baay'isne kanan hojjedhu kala midhaanii yeroo hunda nyaata laam hin qabne hojjedhu godha. Erga inni bilchaatee kinoo akka kanatti erga shunkurtii na bilchaatee laameetuma fuumee itti godheen jira yookiin foon daakkamaa jechuudha. Qamamoota soogidda sitti godheen jira kan hin dagatinaayi soogidda malee hin hojjenne. Egaa amma foon kana itti godhee jedhee haga inni naa bilchaatutti nan eegaa kinoo erga inni bilchaatee cinaadhaan immoo timaatimii firii 2 xixiqqaadha. Poomis waan fayyadamuuf kinoo poomis itti godheetiin jira. Timaatimii itti godhee poomii itti godhee erga timaatimii itti godhee xiqqoo bilcheessee ka'eetiin immoo malee akkasumaan ittiin goone. Poomiin kun na dabalchiisee ture xiqqoo irratti dabaleen jira. Amma itti godhee qofa miti wanta kaameraa hin waraabneef malee amma erga inni bilchaatee jedhee immoo bishaan ho'ifadheen jira. Itti naqeen jira. Laaleetillee boodatti dabaluu hin danda'a. Akkuma isiniin jedhe kuni goommana waan ta'eef hoggasuu tokko mushus jedhee gadi xiqqaata. Mataadhuma isaatiinis immoo akka bishaaniiti. Amma erga qulleetiin koo xumuramee foonis bilchaatee jedhee itti naqachaatiin jira jechuudha. Baay'ee fakkaata garuu waan xiqqoo tokko jechuudha. Maatiin mana keessallee ammaaf nu bira namni tasaafare waan jiruuf nama xiqqoodhaan jirra. Kanaafuu hamma tana hojjedhe jechuudha. Asitti immoo ribbii fi ooyilii yookiin zayituunidha. Ribbii maankaa tokko maankaa isa jabaasan tokkodha kanan fayyadame. So amma ittiin naqa jechuudha. Erga inni akka kanatti bilchaatee baay'ee hin tursiisan zayituunii naqee waan ta'eef ruuzallee hojjedheen jira. Yoo na wajjin turtanii hamma dhumaatti kan argitan ta'a. Ruuziidhaan nyaatama waan ta'eef egaa kinoo wanti baay'een sun hanga kanatti gad deebitee jirti. Amma haamudii yookiin immoo leemuunii loomii itti godhadheetiin jira jechuudha. Mataa tokkoon itti godhe na dabalchiiseera. Gimmaasha mataa tokkoof gimmaasha itti godhe jechuudha. Kanaafuu amma baay'ee bareedu bilchaate keessaa gadhumateetiin jira. So akka kanattidha har'a oolmaan koo kushina keessaa. Please subscribe, share waliif haa goonu akkasumas immoo like waliif haa goonu. Amma kinoo ruuza hojjechuufidha. Zibdee itti godheen jira. Zayitii itti godhadheetiin jira. Taanshara bookiin biraadistiin itti hojjedhu ergaa xiqqoo naaf ho'ee jechuudha. Dhiyoo mana gadhaayii na hin qirfachiisaadha nama maqaan dhahee hin beeku.
Waanuma gaariidhuma qaadnaadhaan malee erga immoo zibdeen baqee jedheeti kanan itti godhu shaayiriyyeen itti godha jechuudha. Kinoo gimmitumaan hanga isaa waan beekuuf hin baay'isuu. Har'a immoo kan hin hojjedhe ruuza kibbeeyya tokko qofaadha yookiin immoo kubbaayyaa tokko jechuudha. Isa xiqqaatanii namni mana keessaa maatii baay'een waan hin jirreef nama lama qofaadha. Naafi madaamii qofaadha. Sinimoota kana nyaata akka hin jenne malee nama biraata saafaranii jiru. Erga shaayiriyyeen immoo akka kanattiin naa bilchaate booda ruuza akka dhiqadheetiin jira. Isatti naqee akka kanatti waliin ga'ee bishaanillee dudduubaan ho'isaatiin jira. Bishaan ho'aa yoo ta'e baay'ee gaariidha. Bilchaachuu irrattis akkasumas immoo bakka gaarii ta'e isinii bilchaata jechuudha. Bishaan dhuguu ruuzni keessanii ani bishaan itti naqee jennaa ruuza hin ammaasalu jechuudha. Amma gisee inni xumuruutitti soogidallee itti nan godha jechuudha. Kunuuti soogiddaa maankaa tokkoo fi gimmaasha maankaa xiqqishuu sanaadha jechuudha. Malee osoo maankaa jabaa ta'e maankaadhuma takkaadha. Ittiin baay'annee ittis hin baay'atu. Ergaa xiqqaa viidiyoo waraabame booda erga nyaanni kun nyaatamedha kan inni isinii gochaa jiru isiniin jedha. Akka kanatti waliin gahee hin jira. Xiqqoo ergaan tursiisee booda amma bishaan ho'ifadheen qaba. Dura namaa sana isiniin jedheen jira. Kinoo bishaanicha kiyyaa itti naqadheetan jira jechuudha. Hamma nagaa jedhee yaade. Kanaafuu obboloota koo please walaa jabeessinuu like waliif haa goonuu viidiyoo tokko ilaalamee bira taruun gaarii miti. Gaafa isin jajjabina namaaf kennitan namni tokko illee jabaatee hojii gaarii isarra kan fooyya'e hojjechuuf jabaata amilee namaaf ta'a namni gaaf nama jajjabeessu. Kanaafuu walaa gargaaruu walaa jajjabeessinuu hammuma jirruun isiniin jedha. Miidiyaan tuni kan wanta nama amala qabeessaa yookiin waan tokko dadhabee fidu caalaa karaa qaxxaamura warroota guddatan duukaa fiiga garuu guddinaaf jedhame waan akkasii hojjechuun gaarii miti. Amma ruuzichi koo kinoo bilchaatee jira jechuudha. Ergaa bilchaatee jedhee amma gaazii jala dhaamsuu fi akka kanattiin ilaalee jechuudha. Hin bilchaanne osoo ta'e illee bishaan ho'aa yoon qabaadhee ta'ee ittiin na dabalchiisa jechuudha. Garuu kan koo bilchaatee jira waan ta'eef amma akka kanatti guyyaan garuu ruuza hojjedhee fi Speen hojjedhe guyyaa tokko miti sobuun hin barbaachisu waan ta'eef guyyaa itti aanuudha kanaan ruuzii hojjedhe kinuuti qorraadha yoo waan ta'eef ergaan tappiroweelitti naqee jedheedha guyyaa lammata ol kaa'uuf jedhu akka kanatti jira jechuudha. Amma hundumti isaa bilchaatee jira. Kanaafuu turtii na wajjin qabaataniif guddaa galatoomaa nagaa fayyaa keessa.